Maashaallah akkaataa distii faaraa itti sileessanii fi yookiin ammoo siimeessan namootiin hedduun distii faaraa ni jaalatanii shiroollee baay'ee mi'eessuuf gaheen inni guddaan qabu jalqaba akkasuma ammoo tuyyuu chaalenjiin kiyyaa itti fufee jira midijjaa akkamitti kan hojjannuu fi midijjaa akka assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu qotutti jirti haati razaan ashama harka fuuni jirtu amantiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraattan hordoftootaa fi kabajamtoota ummu razaan ooroo akkuma sitti argaa jirtan amantiif kutaan sooliin qoodiin subscribe warri gooneen subscribe godhaa warri like hin goone viidiyoo kana namni ilaaltan like godhaa viidiyoo baay'ee dadhabbii qabu chaalenjii naaf kenname hojii kiyya itti fufee jira akkuma argitan akkamitti distii akka sileeffatan distii faaraa akkamitti sileessinaa jalqabarraa hamma dhumaatitti viidiyoo qabadhee isinii dhufee jira garuu haa ta'u viidiyoon kun viidiyoo isa duraati waan ta'eef isin agarsiisuu barbaade akkuma argaa jirtan biyyee qotee midijjaa yookiin ammoo tuyyuu gullichaa hojjechuuf dhiitaa jira yookiin bukeessaara alasaf akka aramni baantee garuu dadhabee asitti taa'aa jira dhugaa dubbachuu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoon kun biyuun isaa guddachuu qaba akkasuma immoo laayikiin isaallee baay'ee ta'uu qaba ergaa dhiitee wal fudhachiisee jedhee asitti ammoo haalan viidiyoolee natti tolle waraabbi kaameraamaaniin gara biraa deeme akkuma argaa jirtan kana jechuudha maashaallah yaale jechuudha yaale erga geessee jedhee akkana hillaalaa jira eessatti maxxashaa fuudhaa eessatti distii fuudhaa jedhee hundumaafuyyuu inshaallah hundaa waliin laalla laayikii godhaa chaalenjii kenname jechuudha eegaluudhaa fi porosesiilee yookiin ammoo tuyyuu ulaagaalee isaa kana barbaachisan keessaa tokko isaatiin qabadhee arrasinee dhufe akkuma argaa jirtanii distii faaraa irraa kan hojjetame yookiin distii shakalaa isa jedhaniini akkamitti akka sileessinullee asumaan jechuudha barnoota gaarii kanoo tahuu fi warri beeytanillee akka yaadattanii akkuma argaa jirtan wantootiin nu barbaachisu jalqaba irratti distii sileessuu fi nuugiin ni taha akkasuma ammoo tuyyuu maashishaaleen hin taha talbaalleen hin taha dhadhaan shaaraan dhadhaallee hin taha yookiin ammoo irra caalaa coomnillee ni taha hundi keessanuyyuu jechuudha warri beekuu fi barnoota yaadannoodha warra hin beekneef ammoo tuyyuu akka asumaan ammoo sirriitti barattanii yookiin ammoo argitan isiniin jedha akkuma argaa jirtan distii faaraa yookiin jabanas tahee haaluma kanaan sileeffama waan addaati miti garuu wanni itti godhamu adda tahuu danda'a itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha distii kana sileessuuf wanni nu barbaachisu akkuma reef isiniin jedhe ani moora kana sitti argitan cooma jechuudha kunoo qaba argaa jirtan jedhee yaada akkasuma ammoo tuyyuu shiroo hin qaba shiroon jechuudha shiroo mana keessa fayyadamtan kafeetaniin tahaa jechuu barbaadeeti cooma kana mara itti godhuu osoo hin tahin borullee na fayyada irraa kaa'ee waan biraatinillee distii biraatinillee fayyadama asitti argitan ammoo tuyyuu shirooma normaala mana kiyya keessatti fayyadamu jidduutti ammoo bishaan maashina ibiddarratti danfaa jira haaluma kanaan gumnee gamaa gamana isii hunda isiitiyyuu jechuudha yeroo isii oofitee gubattee jettee moora cooma kana obaasnaa jechuudha akkamitti akka obaasnullee hoolojiin hanga xumuraatitti viidiyoo kana laayikii gochuudha koomentiidhaan yaada babbareedaa deeggarsaa naa kennuudhaan na wajjin turtii gaarii taasisa walumaan laallee walumaan haasileeffannee distii shiroos tahee waan nu barbaachisu itti haa hojjetannu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu chaalenjii kana akka jechuudha milkaa'uu abdiin qaba chaalenjiin kun waa fudhachuu yookiin kaffaltii irratti osoo hin tahine dandeettaa ka jedhamuu fi anis ni dandahaa ka jedhamu chaalenjii walumaa galatti dubartiin bakka haala mijataa qofatti hojjechuu osoo hin tahine haalaalee jechuudha mijataas tahee mijatallee hin tahine ogeetti jechuudha dubartiin walumaa galatti ogummaa san isinitti agarsiisuu fi hanga dhumaatitti na wajjin tura. Laayikii gochuudhaan viidiyoon kun akka bareedaatti ol kahutti na gargaara isiniin jedha akkuma argitan kana jechuudha mandajaas tahee ibidda irratti illee sileessuun ni danda'ama haa ta'u malee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dirqama jechuudha distii kenna viidiyoo sa'aatii dheeraa daqiiqatti isiniif deebise distiin kun irra zoorsistanii carqii furdaadhaan qabattanii nama guba waan ta'eef hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sirritti gubdanii yoo isin gubatte yookiin ammoo tuyyuu sirritti haala kanaan akkana taatee jechuudha booddeessanii kan hundi keessanuu wantoota itti godhatan isintu beekan amma cooma hagana ga'u kana itti godhe argaa jirtanii coomni kun booda baqee akkam akka tahuu fi akkamitti hamma xumuraa hamma obaafna kan jedhullee walumaan laalla haa ta'u malee coomni garaagarummaan coomaa akkasuma ammoo tuyyuu sirritti distiin akka dhugee distiin kennaa yeroo nyaata itti hojjetamu mi'eessuuf nu gargaara san qofa
hodon ta'ini akka sirritti siima'uu fi nuugii talbaa akkasuma mootuyyuu yoo hedduu jabaatee jedhee salphamatti maashashaallee riganiitu maashashaani beeytanii miti goomman zar ka goommana eelin rigansaniilleen isaalleen sileessuun ni danda'ama abishiilleen sileessuun ni danda'ama wantoota hedduun sileessuun danda'ama garuu irra caalaa kanaan yoo sireessitan irra isiniif abdala asitti ammuutuyyuu fooliin coomaa kun garmalee waan dhaa jiruuf ejersa arfataa jira isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota Z subscribe warrin goone subscribe godha warri ammuutuyyuu subscribe gootanii maatii kiyyataata like godha akkasuma ammuutuyyuu koomentiidhaan mee maal jettanii narraa fayyadamaa jirtammoo natti mufataa jirtammoo warrootiin na koomattanii sitti mufadhee ofiisi jaaladha viidiyoo kee ilaalettan dhiifama na of kolcha yookaan haala matunaa toluu dideeti malee jaaladheetiin koomentii keessa ilaaluu hin dhabne dhugaa dubbachuuf viidiyoo yeroo gadhiisee viidiyoon sunuyyuu nama meeqan laallame jedhee yeroo laaluu dhabutu natti jira yeroo tokko tokko jechuudha samoona kana keessatti wallaahi ni turkii na rakkise namaan meeqan laallame jedhee fa'a gaafadha yoo sobee fas jalatti namootiin sunniin hin dhagaa waan ta'eef alhamdulillah ala kulli haali yeroo garuma ifaa deemna isinii galee hundumaafuyyuu fuuldurri ifa waan ta'eef obsi barbaachisaadha kanaaf sirritti rigna jechuudha rigna jennaaniin akka cabdutti odoon tahini akka sirritti coomni distiin kun amma fakkeenyaa fi jidduu yookiin ammotuyyuu battala isaa qofatti waan baquuf jecha akka garaa isaa hunda haga afaanii isiin fudhattutti obaasnaa jechuudha coomni isin argitan sun hundi baqee hagatti tanatti deebi'ee akka zayitii ta'ee jira waan ta'eef salphamatti akkanumatti itti afarsaa kasala duruma qopheeffattanii isin hundi keessanuu yu jechuudha inshallah wa ta'ala warrootiin distii akkana sileessitan illee distii qofa miti ma yeroo tokko tokko wannaallee sileessuu nama baay'eetu yu itti rakkataa jira dhiifama of kolchaa isiniin jedha jabana illee inshallah wa ta'ala yoo rabbi jedhe qabadhee isiniif dhufa akkuma argaa jirtan dhugee amma aaraa jira jechuudha inni kuni garmalee coomni dhugee distii keessa ka aaraa jiru kun cooma jechuudha dhugee distiin kun alatti baasee aaraa jira yoo anirraa fuudhu argitanii aarree akka dhaamu yoo anirra kaa'u eegamu achi booda eelee asiin dura qaba waan ta'eef eeleen itti xiqqoo cooma hin arganne irratti naqee distiin aarte waan isin taatu waliin arginas laala waan irraa fuudhuun dhiistii waan irra deebisu aarte tumaa bakka jechuudha bismillahir rahmanir rahim achi booda bishaan jechuudha bishaan danfisee maashinatti fide shiroo itti godhuu fi isinin jedha waan takkallee isinin barbaachisu wala shunkurtii wala zayitii wala shay shiroo bicha itti goonee shiroon itti danfituu dhiifnaa jechuudha yeroon dheeraa fudhate kana jechuun coomni sun dhugdee haga distiin jechuudha alatti aaruu geettutti hin aarti jechuudha yoo dhugdee jette isiinuu hin aarti boodallee yeroo itti hojjetamu bakka isiinuu maashaallah bidirra keettan hin aarti jechuu waan dhugdeef quufteef hin aarti haala amma argitan kanaan jechuudha akkanatti eeyinee danfisiifnaa shiroo kana shiroon kuni booda injigaa rabbi nuuf haadhiisu haala kanaan inshallah wa ta'ala ittiin sileessuu fi distii faaraa haala kanaan sileessitanii maashaallah tabarakallah booda sanii ammootuyyuu irraa buusnee yoo isiin qorritee jette shiroo sangannaidhe yoo isiin qorritee jette haga isiin qorritutti dhiidhaa jechuudha distii kennaa dhiqataa jirraa seerumaanii feetan madaabara feetan isboonjii feetan shiboon hin dhiqinaa garuu isinii galee waan feetanii waan laafaan dhiqaa wandumaafuyyuu haala kana fakkaatuun disticha kennaa sileessinee xumurree gara dhumaarra geennee jirra namni viidiyoo kana laaltanii osoo laayikiin godhin irraa baatanii dhiifama jiini laayikii naa godhaa chaalenjii waan ta'eef viidiyoo hedduu ulfaatuu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee nama dadhabsiisu kana jechuun midijaallee hojjedhee waan baay'eedha jechuudha garuu daqiiqaa diqqeessuun ammootuyyuu akka isiniin huffineef yookiin hin hifanneef horaa bulaa nagaatti maashaallah jedha koomentii